Amantiin kun biliyeeneroota hedduu waan qabuuf saffisaan guddachuuf hin danqamne. Namichi addunyaa kana miila tokkoon dhaabaa jiru yeroo dhiyoo duras sooressa addunyaa kanaa kan ture abbaan kaampaanii Teeslaa Iileen Maaksii fi namoonni jajjaboo hedduun gara amantii kana erga dhufanii waggoota lakkoofsisaniiru. Addunyaa uumaan nuuf kenne kana baay'een keenya akkuma beekumsa keenyaatti keessa jiraanna. Kaan immoo uumamuu isaa dagatee uumaaf godha. Kan uumama akka isaa uumaa godhatee gadi jedhuufis yoom dhiba. Uumaan uumama bal'isee bilisaan nuuf hiixate. Namnis haala jireenyaa mijeeffachuuf amantiif siyaasatti bu'u. Viidiyoo keenya har'aan amantiiwwan dhokatoof ajaa'ibsiisoo addunyaa keenya weeraranii jiran muraasa walii wajjin ilaalla. Viidiyoo keenya har'aa jalqabuun dura koomentii jalatti amantiin keessan maal akka ta'e akkanaaf keessan kabajaan isin gaafachaa viidiyoo kana laayik gochuun haa eegallu. Biyya keenya keessatti amantii nuti beeknu muraasa. Waaqeffataa, Musliima, Kiristaana kana caalaa waan beeknu nutti hin fakkaatu. Biyyoota bakka irraas kan nuti beeknu muraasadha. Mi'a ammoo amantiiwwan addunyaa kanaa keessaa dhoksaan kan faca'anii jiran haa ilaallu. Tokkoffaa Zeraat Temple of Rajasthan. Biyyoota jiran keessaa biyya amantii hedduun keessaa burqu gara biyya Hindiitti meeshaa haa imalchiisu. Amantiin kun jaarraa 15ffaa keessa kan jalqabedha. Amantii kana wanti adda godhus hantuuta waaqessuu isaaniiti. Eeyyeen hantuuta ishee mana keessa ariitu. Egaa hantuutni biyya keenya keessatti akka diina cimaatti takka kiyyeeffamtee takka qoricha nyaachifamtee du'aa ooltu. Biyya Hindiitti waaqa namoota miliyoonaa oliiti. Jechuunis amantiin waaqa hantuuta godhate kun hordoftoota miliyoona 1 ol qaba jechuudha. Hantuutni kunis hantuuta tokko qofa osoo hin taane hantuutota hedduudha. Hantuutonni kunneen mana sagadaa kana keessa akka addunyaa isaaniitti bilisummaadhaan lafaas ta'e qooxii isaarra fiigaa oolu. Aannan dabalatee nyaatni yeroo yeroon akka aarsaatti dhiyaataaf. Egaa gurbaan dhufuun beekan yoo guyyaa tokko akka carraa ta'e gara mana sagadaa kanaa deemtaniif maal akka eeggachuu qabdan isinitti himu. Hunda dura kophee keessan kabaja hantuutota kanaaf baafattanii seentu. Akka carraa ta'e hantuuti tokko yoo isin qaxxaamurte akka milkiitti ilaalama. Ammoo dubbiin faallaa ta'e hantuuta tokko irra jechuun ajjeestan boca hantuutaa kan warqee irraa kalaqame iddoo buusuun dirqama ta'a. Hojjechiisuufis qarshii hedduu barbaada. Waaqni durii Islaamoo nagaa ture. Lammaffaa Church of Satan. Addunyaa kana irratti keessattuu biyya keenya keessatti seexanni akka faallaa waaqaatti ilaalamti. Amantiin seexana deeggaru tokkollee hanga ammaatti biyya keenya keessa hin jiru. Kun garuu biyyoota birootti faallaadha. Amantiin kun bara 1966 Kaalifoorniyaa keessatti nama Antoon Islaandaar jedhamuun jalqabe. Namichi kunis amantii kana hundeessee waggaa amantii sana hundeessetti deebi'ee boqoteera. Du'a namicha kanaa boodas amantiin kun hedduu babal'achuun hordoftoota hedduu horateera. Mootonni yookaan ministeeronnii fi pirezidaantonni biyyoota hedduu amantii kana hordofu. Kan isaan bakka waaqaa buusaniitti sagadanii fi gabbaranis seexanadha. Antoon yookaan hundeessaan amantii kanaas kitaaba amantii kanaa seexanizim kan jedhamu kan barreesse guyyaa tokko keessatti. Inni biraan kan amantii kana ajaa'ibsiisaa godhe haasaa Antooniin qarqara du'aa yeroo turetti dubbatedha. Dookteriin Antoonii yaalaa ture akka jedhetti Antooniin yeroo du'uuf turetti miira gaabbiin maalan hojjedhe jedhee utuu gaabbiin bu'uu du'ee jedha. Aangawoonni gurguddoon amantii kana keessatti waan argamaniif namoonni baay'inaan hedduu ta'an akka aarsaatti waggaa waggaan ni qalamu. Taatee inni biraan amantiin kun akka guddataa jiru nutti himu immoo feestivaalota isaan yaadannoo seexanoota isaaniif qopheessanidha. Isaan keessaa tokkos Haaluwiinidha. Haaluwiin feestivaala beekamaa akka ta'e hunduu ni beekna. Feestivaalli kunis yeroo dhiyoos biyya keenya keessatti iddoo tokko tokkotti mul'achaa jira. Sadaffaa Church of Euthanasia. Save the planet, kill yourself. Dhaadannoo jedhuun amantii qabudha. Hiikni isaas ofii kee ajjeesi addunyaa yookiin pilaaneetii oolchi jechuudha. Amantii kana kan eegaltes dubartii argitan kan Kiriis Koordaa jedhamtudha. Gaaffii inni guddaaf kan deebii hin qabne dubartiin kun ofii ishee maaf of hin ajjeefne isa jedhudha. Amantii kana keessatti nama ajjeesuun akka qulqullummaatti ilaalama. Ajjeechaan kun yakka yoo ta'e iyyuu biyya dimookiraasii qabdu keessa waan jiraataniif amantiin isaanii baay'ee kabajamaadha. Mana sagadaa amantii kana keessattis namoonni hedduun fedha isaaniin of ajjeesaa oolu. Amantii kana keessatti dhala godhachuu dhiisuunis ni jajjabeeffama. Amantiin kun yeroo ammaa haala gaariin babal'achuu irratti argama. Arfaffaa Vaampaayirizim. Vaampaayir jechuun warra fiilmii keessatti beekamu namoota dhiiga namaa dhugan sanadha. Egaa hordoftoonni amantii kanaa jara sanatti amanu. Namni mana sagadaa sana seene dhiiga namaa dhuguuf giddisiifama. Akkuma inni musliimni hajii ta'uuf inni kiristaanni immoo luba ta'uuf tattaafatu jarri kunis vaampaayirii fakkaachuuf duubatti jedhanii beekamu. Kan itti aanutti darbuu koon dura maal akkasinitti dhaga'ame koomentii jedhanaaf ka'a. Viidiyoo kanas laayik godhaa. Shanaffaa Church of Scientology. Amantiin kun haala yeroo ammaa kana waliin kan wal qabatudha. Waaqni amantii kanaas saayinsiidha. Jechuunis saayinsiitti amanuu jechuudha. Akkamitti isa jedhuuf anuu naman gaafadhu nabe. Dura bu'aan amantii kanaas akkuma sheekii fi qeesii yookaan luba jedhamu kan isaanii immoo cheerman jedhama. Amantaa kana keessatti jechuun nuti barnoota saayinsii keessatti fayyadamnu hunduu asitti fayyadamamu.
Amantiin kun biliyeeneroota hedduu waan qabuuf saffisaan guddachuuf hin danqamne. Namichi addunyaa kana miila tokkoon dhaabaa jiru yeroo dhiyoo duras sooressa addunyaa kanaa kan ture abbaan kaampaanii Teeslaa Iiloon Maaskii fi namoonni jajjaboo hedduun gara amantii kana erga dhufanii waggoota lakkoofsisaniiru. Amantiin kunis fudhatama guddaa waan argateef saffisaan guddataa jira. Kanaaf yeroo ammaa iddoo iddootti manneen sagadaa ijaaramaa jiru. Egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaatu ture. Maal akka isinitti dhaga'ame yaadaaf qeeqa dabalataanis viidiyoo itti aanuun maal akkan isiniif hojjedhu barbaaddu koomentii jedhanaaf ka'a. Hanga ammaatti viidiyoo kana laayik hin goone yoo ta'e laayik gochuun akkasumas chaanalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sheer yoo gootan ciminaan akka viidiyoo hojjedhuuf na kakaasa. Hanga viidiyoo biraa wal agarruutti nagaa.